yaadni xiyyeeffannaa yookaan attention jedhamu namni tokko odeeffannoowwan isaaf dhiyaatan yookaan immoo wantoota hojjechuu barbaadan keessa isa kamirratti fuulleffachuu akka barbaadanii fi garamitti akka harkifaman kan agarsiisudha. Kanaafuu wantoonni xiyyeeffannaa nama hawwatan kanneen miirawwan keenya gara keenya dhufan keessaa isa baay'ee nu hawwisiisuuf yookaan isa baay'ee nu yaachiseef xiyyeeffannaa keenya ni kennan. Kanaafuu walumaa galatti xiyyeeffannaan adeemsa bakka lamatti qoodamuu qaba. Inni jalqabaa wanta itti xiyyeeffannu filachuu, kana jechuun selective attention yoo ta'u, inni lammaffaa immoo dandeettii wanta ittiin xiyyeeffachuuf murteessan irra turuu, kana jechuun sustained attentionidha jechuudha. Haala isaa bittinsinee yoo ilaalle garuu qoqqoodama xiyyeeffannaa isaatti irratti yaada lama dabaluu ni dandeenya. Isaanis xiyyeeffannaa jijjiiruudhaan hojiiwwan adda addaa irratti duraa duubaan xiyyeeffachuu, kana jechuun alternating attention fi si'a tokkotti wantoota tokkoo ol ta'anitti xiyyeeffachuu divided attention fa'a. Dhimmi wanta irratti xiyyeeffatan filachuu, kana jechuun selective attention dhimma baay'ee murteessaa fi kan nuti hubannoo ga'aa irratti qabaachuu qabnudha. Waan arginu, waan dhageenyu, waan qaqqabannu, waan suunfannuu fi waan dhandhamannu keessaan itti fufinsaan wantoonni xiyyeeffannoo nama hawwatanii fi yaada namaa fudhatan gara keenyatti dhangala'u. Wantoota gara keenyatti yaa'aa kana hundumaatiif xiyyeeffannaa kennuun baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu maal irratti akka xiyyeeffannuu fi tarkaanfii yaadaa keenya irratti gatuuf murteeffannee yeroo hundumaa ni fudhanna. Wantoonni nuti xiyyeeffannaa itti kennine wantoota baay'ee murteessoo waan ta'aniif filannoo keenya akka gaariitti qorree ilaallachuu qaba. Fakkeenyaaf amma utuun taa'ee ergaa kana isiniif dabarsaa jiru wantoonni fuula koo dura jiranii fi kanneen naannoo koo jiran akkan xiyyeeffannaa koo isaanii kennuuf gaaffii naaf dhiyeessutti jira. Naannoo kootii yeroo tokko tokko sagaleetu natti dhaga'ama. Bakki ani taa'ee jiru mijataa ta'uu fi mijataa ta'uu dhabuu isaa akkasumas immoo miironni koo kanneen adda addaa fi yaadonni na keessatti dhaga'aman gaaffii xiyyeeffannaa koo fudhachuu naaf dhiyeessu. Egaa haalota ani amma isiniif tarreesse kanneenii fi kanneen biroo keessaa filachuuf itti gaafatamummaan qabaa jechuudha. Wanta itti xiyyeeffatan filachuun tarkaanfii baay'ee murteessaa waan ta'eef yeroo tokko tokko filannoo du'aaf jireenyaa ta'uu ni danda'a. Fakkeenyaaf utuun konkolaataa oofuu yoo bilbilli moobaayila koo irratti naaf bilbilame filannoon koo filadha. Adeemsa koo irratti xiyyeeffadhee eeggannoodhaan konkolaachisuu yookaan immoo sekoondii tokkoof yoo ta'e illee xiyyeeffannaa koo bilbilicha irra godhee bilbila kaasuuf yaalii gochuu. Konkolaachisuu irra haalaatti bilbila naaf bilbilameef xiyyeeffannaa yoon kenne sekoondii tokkoof illee yoo ta'e xiyyeeffannaa koo konkolaachisuu irraa waanan kaasuuf balaa cimaa uumuu fi jireenya namaa illee balleessuuf sababa ta'uu danda'a waan ta'eef. Wanta itti xiyyeeffachuuf murteessine irra turuu. Wanta itti xiyyeeffachuuf murteessine irra turuun yookaan sustained attention qabxii barbaachisaa isa kan biraadha. Barbaachisummaa fi dursummaa wanta tokkootti erga amannee booda ogummaan xiyyeeffannaa sanarra turuu immoo dhimma barbaachisaa isa kan biraadha. Firii barbaanne hamma argannutti xiyyeeffannaa keenya bakkuma fuulleffanne irra tursuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf dandeettiin xiyyeeffannaa ijoollee xixiqqoo baay'ee xiqqaa ta'uun isaa beekamaadha. Dandeettiin xiyyeeffannaa mucaa tokkoo hammuma umuriin isaa dabalaa adeemu daqiiqaa 5 dabalaa adeema. Fakkeenyaaf mucaan waggaa 2 wanta tokko irratti daqiiqaa 5 hamma 6 caalaa xiyyeeffatee turuu hin danda'u. Dandeettii kun yommuu mucaan waggaa 3 ta'u gara daqiiqaa 10tti ol guddachuu danda'a jechuudha. Addunyaa keenya kana irratti babal'achaa adeemuun teknooloojii wanta xiyyeeffannaa fi yaada keenya barbaadu baay'achaa adeemuu isaa fi saffisni akkaataa jireenya ammayyaawaan walitti ida'ame dandeettiin namoonni xiyyeeffannaa isaanii waan tokkorra tursuuf qaban baay'ee gadaanaa akka ta'e tilmaamama. Jecha biraadhaan haalonni yaada keenyaa fi xiyyeeffannaa keenya barbaadan hedduudha. Kanaafuu yaaliin qindeessitoonni miidiyaalee daawwattoota baay'ifachuuf taasisan qalbii keenya hawwachuuf fakkiiwwan bakkeewwan adda addaatti hiranii dhiyeessuudhaan
amaleeffannaa nuti wantoota dhedheeroo daawwachuuf qabnu suutaan jijjiiranii jiru. Xiyyeeffannaa galma irratti fuulleeffata. Wanti itti xiyyeeffatan filachuu fi xiyyeeffannaa ofii dhimmicha irra tursuu kanneen olitti ilaalletti dabalee qabxiin barbaachisaan nuti ilaaluu qabnu xiyyeeffannaa galma irratti fuulleeffate isa jedhudha. Gosti xiyyeeffannaa akkasii haalli nuti eeggachaa jirru yommuu uumamu carraan achi keessa jiru akka nu jalaa hin darbineef yommuu xiyyeeffannaa keenya achi irratti gannu kan uumamudha. Fakkeenyaaf bakka tokko deemnee dhimma keenyaaf dabareen akka nu ga'e dhaggeeffachuuf utoo teenyee jirru namoota wajjin haasawaa ho'aa qabannees ta'e yookaan utuu kitaaba dubbisnu yaadachiisa tokko tasatti dubbatamu irratti hatattamaan xiyyeeffachuu jalqabuu ni dandeenya. Haalli akkasii utuu xiyyeeffannaa guutuudhaan waan tokko hojjechaa jirru wanta haaraa uumametti saffisnee yommuu xiyyeeffannu kan uumamudha. Ogummaan kun utuu wanta tokko eegnu warra hojii hiikan akka hin taanee fi akka yeroo keenya hin qinsaasessineef kan nu gargaarudha. Xiyyeeffannaan wanta itti fuulleffachuu qabnu filachuu fi wanta sirrii filannee xiyyeeffannaa keenya immoo achirra tursuu akka dandeenyuuf tarkaanfiiwwan nu gargaaran fudhachuudhaan maddoota qisaasama nu mudachuu danda'an addaan baafachuu. Isaan kun qisaasama yeroo fi qisaasama miiraa irratti hundaa'ee jennee waamuu ni dandeenya. Yeroo ergaa kana dhaggeeffataa jirtu kanatti teessee yookaan dhaabbattee jirta. Kan siif mijatu yookaan siif hin mijanne ta'uusaa irratti yaadi. Yookaan dhaamsawwan naannoo keetii ijaan arguudhaan, gurraan dhaga'uudhaan, qaqqabuudhaan, fuunfachuu fi dhandhamuudhaan gara kee dhufan irratti yaadi. Dhaamsiwwan kunniin tasuma addaan cituu hin danda'an. Kanaafuu dhimma ati barbaadurra sekoondii muraasaaf ta'e xiyyeeffannaa kee hatuuf dhiibbaa sirritti geessisu. Miidhaan dhiibbaan kun nama ogummaa xiyyeeffannaa hin qabne irratti geessisu salphaa miti. Bulchiinsa xiyyeeffannaatiin fagaatanii argamuu fi milkoomina itti fufinsaa qabu keessa seenuu yoo barbaadde wantoota xiyyeeffannaa kee hatan kana qabaa gaariidhaan qabaachuu danda'uun dirqama sitti ta'a.